مجمد ولا أبيت أما متأكد سمكان جيسو جدتني لفاقادني والله كنو بريدني كيكون وغرب ربي سرها ترسيسو نموني باين هم دبلا يوكي نما أمورين سبويان دبلا ديمون فوكسا ديمو أتغرو هبتيني نما ستو جاجر ربي سيفا دبلو كاشتيكو أني باين نما سيدين كالسيفتو نما ميديا كان رترغي وتواتي كار إسلامنا نفيد اللي سيمارا رفاتو كنو كو بريدو كو سينجدو كيسا توكو رغادو بچو نبيت آمي وغادو وغالا متاجرام أني فتي Aku menggara TikTok kan aku sensi arge ya mucatti fungen bare dun kun iya sajo kai bol barunin ka bade follow sitterge wal follow wadi debis de namararte ba hoji ge abdu se wallahi kadiri boy ni kuda terge je boy namma kadiri shi malte manje video ma di sa tahu ma no dende ija kesa duga dubbachu foto video bayes dende ija kesa silalu adda bande mara de ngada na argite me ija kesa silalu na dabe nama jallatu bar dende se ija kesa lalto tekenna ko tuti yataati jechi do kone wan safo meta nama na se jallati ana gafi si de sojira natti barede kan sinjedo ana kanafi ati duga dubbachu fi akuma sumutun arsamu garabbe Aku mama kader jade shamare muzin kun chayin hunduma gunja do gadu baccho fe edde kanatti kader sirri jade muzin kun chayini ay otono ndeno yu nyaade otum no nyaade je chedo ne hawa hundu ate do gada muzin kun chayina malle muzi bilche famte chedi ke sajirto chosi yaro kana hundu afan amum mate choda mucha bare do kana batu nyaade de kanyachu ko bomo zemblo namantane otontane muzi akkanatti adabaan cidii keessatti urgooftee bilcheeffamte akka kennaa kana kaabdusee nama singilii nama jaartii hin qabne nama akkasii nyaachuu qaba malee namni ji'a jaha moo torba durani kaa godhatee bakka siin buute jirtiif duutee si hin baramne ammas lammaffaadhaaf kennaa nyaadha jechuun cumduu guddaan irratti deeman hojii warri singiliin hin falmanne dhugaa dubbatu ni kasano ni yamasale jedhee mucaa kana bakka ammallee kan gadda ji'a saddeet dura mucaa tokko nuti caffarra fi inshallah ma no dhiisa kenna yoo fata badda kolfa malee waan taani barreessitanii walla akka mantiidha kalaas akkuma maayni an dhufee asiin akka jibu moo isa kootu wayyame wallahi dhufee asii keechatti naabshirii inni irraa si fuuna warra jedhaniitti jiban kanarra mee maal kolfeenee yoo tabaje ittiin baasii abduseen siin ta'u hin dhagahin ati haasana narraba kooraati taasa'u kun akkam naaf ta'eera sii ta'eemi sii taanaan ta'e bultii jechuun kana sii ta'uudha malee nama biraatiif waliin fuunu kan wal fuudhu kan wal jaallatu anaaf si malee warri koomentii gaafa nu wal fuunes mana keessa dhufanii nu wajjin hin jiraatanu bar haasaan siin haasa'u jaalallan siif kennu haasa'ani onneerraa si jaalladhutu bultii keenya waliin nu jiraachisa malee girrigirriin namni lakkee abdusee siin ta'u maaloo jedhu kun bultii keenya diiga waan ta'eef nam tokko hin dhagahin jaalalan siif kennu yoo dhaggeeffatte amma laal sammuu kee keessatti haasaan abdusee naa ta'e dhuguma bultiidhaaf naaf ta'a nama jaalala naa kennuu danda'u kanaafi ataasaa koomentiif ta'e inshaallah namni tokko dhugaa wal jaallata taanaan maatiiyyuu dhiisee bar fedhii yoo maatiin didanillee shari'aa qaadiitiin nikaa wal godhatamee wal fuudhamee ka'ee booda tasgabba'anii intala isaanii teessan naqan araaramu maatiinu haddi kana jaalallee hunda injifataa warri koomentii abduseen duuriyyeedhaa siin ta'u abduseen akkana yoo siin jedhan dhufanii ana si jedduu geelanii adda nu baasuuf malee nama tokko hin dhagahin mina mayita qumushim dhugaan siin jedha bultii keenya diiguuf wallahi kanaafi bultii keenya keessan galina maaloo kabajaan isinitti dhaammanna warri koomentii bultii keessan jiraadha mee anaaf kennaa jedduu galtanii maal argachuuf abdusee baasi siin ta'u jaalala nuti waliif qabnu eessatti beektu nutu walii galaa nutu walii naasaa kan wal jaalachuu danda'us nuyi qonna dhiba barummanni maaliif hinaafa maaloo hundi keessanuu akkasin fireendii 3-4 meseenjeraan jana jantan ni beekna isuma sana jabeeffadhaa waa'ee kiyyaaf kennaa keessa harraan booda baha utu Gana sinin jedha nama miira keessa galeera an ergasii dhoksadheen jaallataa ture ammatti madde kuno nama kuma tokko baga dhageessan
kennaan kan nama tokko iyyuu ta'uu hin dandeessu. Leemaan nam attonim yoollee ana ta'uu dhiifte akkasiin takka tasgabbooftee maal jette nama gaarii nama jaalala kennuuf nama ofii jaallatti heerumtu malee amma Kadirii dhugaa dubbachuuf hedduu laare koomentii jala taa'ee akkamitti namni tokko dirqiin ishii jedhii jaalladhu jedha nama ifiin hin jaallanne tokko dirqiin jaallachiisuun akkamitti hin ta'u. Ati filannoo waggaa 18 dabartee jirta filannoo keetiin nama feete jaallachuu nama haasaan sasitti tolu. Nama yoo itti heerumte yoo ilmoo deesseef ilmoo babbareedaa irraa dhalchuu hin danda'a jettu xiinxaltee heerumuu qabdaan. Malee ebeluun jaalladhu inni si jaallata ebeluu kana siin jennaan ati girriidhaan naman jaalladhu ofii ilaalii jaalladhu. Kanaaf kenna jaalala jechuun yoo bakka lammanii ta'e malee inni qofatti waan si jaallatuuf akkasiin ishiinaa jettuudhaaf feesbuukii fudhate yoo siin ishii jettee ani siin jaalladha jette feesbuukii deebisa jechuun cubuun. Inde? Gibira wayii kaffaltee yoo jaalala ishii jettamu dirqintiniidhaan hin ta'u kun yoo jaallatte feesbuukii keessii deebisee dhiisee. Na kun abbaa hirrummaa jedhama feesbuukii siif deebisaati immoo jaalala ishii jedhii jaalallee fedhaan ta'a malee feesbuukii siif deebisaa ishii jedhii maal jechuun. Namnan malee jaartii dheengaddan nuti ji'a 7 duran kaagoonee bakka buutee isaa hin beekamne kennaa gaafa ni kaagodhate moo kan godha ammas. Mucaan kun rakkattee akkasiin bultiinsii akka hin taane ta'uun feenu nuti. Mucaan bareedduun kun bakka gaariitti si arguu feena. Abdushee biratti. Hodhaan jalqaba tola. Nama jaartii awwalaa seeraan kunuunfatee fuudhee eessa akka jirtu nu argisiisee fide miidiyaa irratti jedhatu kennaadhaaf yoollee dhufe dhuguma jaartii awwalaatiif amanamtuudha. Jaartii si awwalaa kunuunsee jira. Kennaallee yoo lammeeffate rakkoon qabu jedhama. Isii kaan eessa geesseen harkatti qaba kennaa. Kun tuffii guddaa akkamittiin harkatti qaba. Kun wal jeequu jedhama dhugaa rabbi dubbachuuf kenna jaalala ati filadhuu jaalladhu nama sii ta'u si beeka. Ammaati dhiironni 100 daradaramee Abdushee walakkaa dhaabbatee kottuu keessaa filadhuu sin jedhanii nama sii ta'u situ dhufee Abdushee koo jedhee morma kiyya jala maramee kottaan hunda keessaa si filadhee na fudhatee galuu danda'a malee dirqiin ani rasaasa sitti qabee kottuu ana filadhu siin jedhee okaan koo si gochuun bu'aa jaalalan ta'u dhugaan siimu. Kanaaf itti yaadi akkuma gadda keessaanis waa hundaa waliin haasofnee xumurree jirrutti tasgabba. Abdullaa daraaree waan akkana waraabaa jiru. Ati kaayiroo jiraachuu dhabuu kee qofatti tokkiyya ta'urraa bicuusi abdiin kutachiise malee warabbal kaabaa tokkiyya taate dassina jedha kenna isa dhuguma. Maaliif namni si hawwina hin jiru akkuma nama tokkotti hundi si hawwaa. Adamma yoon illee kiyya si godhachuu dhabe uksuun billahi jecha dhugaan si himaame bakka gaariitti si arguun fedha. Nama jaallatte nama dhugaan si jaallate miizanaawi jaalala dhugaa wal jaallattanii kan walii taatan si hawwa malee lakki ebelu si jaallata atis jaalladhu jedhamee dirqinetti si gafaafametti galtee yookiin waggaa tokko wajjin jiraatta yookiin waggaa lamallee haa ta'u erga dhayittee jireenya kee balleessitee bultiitti seentee achi dhiiftee kaate ammas teenshiin taate waa meeqa keessa galuu keen fedha. Jaalalatti seentee bultii godhatta taanaan tasgabbooftee hanga dhumaatti ilmoo kee akkatti argitu waan gaariidhaan mal jaalala sa miidiyaa kana irratti guyyaa 3-4 walo'isanii miidiyaarra lubbuu godhanii gaafa waggaa tokko wal dhiisan sana siinawwan haqa dubbachuuf ati bakka guddaa akkatti geessu nama jaallattu nama sirriitti jaalala siif kennu nama si kabaju nama akkasitti heerumtee bultii kan kee jaarattee bultii zawjatan saalihaa isa jedhan san okay malee jaarsummaa illee shamarran jidduun galfatin ijoollettiin kun wal jaallatti warra jedhu hedduun galchinatti shamarran jaarsummaan ergati waan jaalalli jaarsummaa walitti nama fidu bultiin ta'u dhugaan siima nama jidduu deemee nu meeriin si jaallata bar isiinis hin jaallatti bar wal jaallatti ijoollettiin kun haasaan jidduu deemameedhaaf jaalalli mi'aawu ofii jaalladhu ati nama jaallatti akkasii bareedduu kiyyaa kolfime gite tokko kennu ko shaakisti jedhe qonjo. Uze waan akkana dheedadara laaqiidho barbaadee si fayyadaraatu immoo sagalee na waraabuuf nu wanneen gaddaatti walii gaduu uffatee uffatee laa'ee jala namni keenya kaameraa qabatee ta'a. Ifis carraa kenne mee yaadan jedhe kanarratti waan jettu yoo qabaatte yoo sobee sitti fakkeessee amma ati nama jaallattetti yoo heerumte moo waan namni sii filatee kenna ebelu akkana siin jedhe jechuudha kun jaalalan ta'a mee deebii kenna rakkoon qabu ayyaana qofa ta'a seenaaf fakkaatan ga'uuna. Sobee. Jaalalli yoo walqixa ta'e hin bareedu? Wallahi jaalala atis yoo jaallatte
jaarsi keetti si jaallatee qixa wal jaallatan malee. Jaalalli likkii miti baay'ee jaalalli likkii keessa galanii likkiidhaan akkana godhu malee nan jaallattu akkana godheen akkatti galfadhaa jechi jedhu si jalqabu ta'uu wallaahi. No. Feesbuukii miti otuu inni mana ati biyyaa qabdu maqaa isaatti deeffatee hin jaallatu taanaan nuti dabartine mana kee deeffachuudhaaf akkati isa jaallattu hin goonu nuti. Inshaallah feesbuukii guyyaa 5 kuma 100 nama galchuu fuudhee feesbuukii deeffachuudhaaf kan koo ta'uu qabdi jecheedhuun kun asgaddidoo madfar jedhama warabbi waggaa 20 lafa jalatti isaan otuu waan Itoophiyaa jira ta'e kana qofa jechuu isaatiif lafa jalatti akka inni hidhamuun godhaan akkamitti namni feesbuukiin doorsisee na jaalladhu jedhamu jaa mareet sirnu maasaasiru waan biyya hin jirree fi feesbuukiidhaan mucaa doorsisee na jaalladhuun lafa jalatti waggaa 20 ragaa tokko malee hidhamuu danda'a. Kanaaf kennaa koo dammoo bareedina kee kana dhugaa rabbii dubbachuuf keessaan natti moo qabda waan akkanatti si bareechaa jiru. Min agenteshino. Maa inni hubatiin akkanaa kun. Beeta bachuun dhufe baay'ee waan kan wal injeera mujabbar iyaalta waan tokko si galee iyaalta akka namummaa tokko namatti si dhiyaata akkiif namni tololu olola san immoo namni taraafama. Ani gaafa dubbii kana dadhabee jiru keessan akkana bahee asiin immoo warri guguddaanis dhaga'anii keechanii finna oduu bichaa odeessu bara irratti ani wallaahi abduute waan xiqqatu kanarratti nama baay'ee taajjabu osoo waan guddaa wayii ta'e rabbi hamaa nutti fidanii edaa Oromoon akkuma tafarseetuma nama dhiisaa jedhee wallaahi yaada. Oromoon girrigirrii malee bar lafatti zeeroodha. Dhufaniitoo guddaa wayirree keessan dhufee barkennaa dhiisu kunumaa miti abshiree ati hundaafuu diinii keessatti jabaadhu. Nama baay'ee nama nini jira miti yaani. Tokko immoo beeytaa kennaa maqaa si balleessaa jirti akkamiin aare dhugaasee achiin ijoolleen lakkii kennaa miti naan jedhan malee kaleessa feesbuukii kennaa Oromtitti jedhu peejii 55 qabu qabattee maaf walitti nu araarsuu diddanii ani numeerii nan jaalladha minaamin ani jennite. Kennaan akkamitti akkas jettee wayyoo dhuguma kennaat akka jettee lan jedhee rifadhe. Wallaahi feesbuuka 4 maqaa kooti jijjiirratanii tokko 60 tokko 10. Nan rifadhe kiwwin jedhe warabbi kennaan dhuguma akkas jettee barreessite jedhe walitti nu araarsuu diddanii annan jaalladha malee feesbuukii barbaadee miti akkasii walitti nu araarsitanuufanii minaamin jettee battiin. Erga madiinaa qabdi jechuudha sobdee maqaa si balleessuuf akka jettee bar. Maqaa balleessuu wallaahi akkana godhani. Ay Oromoo jedha biyyi wallaahi keessa garuu maqaa kiyyaan banattanii akkana gootan uummata. Maaloo warri feesbuukii irratti maqaa kennaatiin banattanii waan akkasii poosti gootanuu hamilee namaa eegaa maqaa nama hin balleessina of ta'a. Maalli si nanga yoomuu? Wallaahi nama rakkoo qabu garuu maqaa namaatiif gaarii bitu bulee wallaahi maatiitu nama argaa firatu nama argaa inshaallah kana ani dhiira maxxansee dhiira kanan jaaladha iyyuu jechuu dhiisi wallaahi keedhaan jaaladha jedhu hanga bulchi koo jala gahee wajjin jireenya eegalutti dhiira tokko sin jaaladhaatti hinduu asiin falaxamallaa. Karoora koo miti kun kana waan akkana oduu maxxansuu baattanii maqaa koo waan gaarii oduu fayyadamtu bulee. Kennu. Mee waan feetu waan siin jedhu waa tokko waan kana naa jedhi yookiin bu'uma sii godhu wayi natti himee asirratti xiqqaa tokkoon kan dassi midash nagar waan feetu tolu wayi sii qara'u moo si faarsu moo maal sii godhume. Naannoo uummanni maal jibba qoya abduu seetu mucaa bareedaa mucaa jimmaa bareedaa kanaati haala mala qabda yoo namni hamaa keessa jiraate. No. Kennaa maali beektaa kennaa koo meemee lakkoo qoy. Araadaan tokko namni ciisiin yaa araadaa lij nama na jibbu tokko namni akka koo araadaa ta'e yookiin haasaansaa nama kofalchiisuu danda'u tokko yoo na jibbe warabbi of hin ajjeesu. Mee immoo warra na jibbu kana danda'u kee piroofaayilii jalaa laalii Oromoon warri dhugumaan haasaanillee wama hunda miizanaawii ta'e kan na jibbu yoo jiraatu of hin ajjeesu. Gin sagatee ixaluun nyaadha. Akkamitti bar sagateeniif araadaan tokko ani koo warra araadaa Oromoon qabdu nama 20 ture yeroo koronaa keessa namni 10 wayi du'e jara keessaa warri hafe isaati bal'aa araadaa. Oromoon qabdu abdusee. Kanaaf araadaa hojii waddunyaa warra sagateen na jibban uumamee warra abdusee jibbitanu jedhiiti barreessaa jedhiin warra na jibbachumaan piroofaayilii tokko ilaalime. Faaraa lameen ammas immoo dhugaan jedhami dhiirota baay'inaan kan na jibbu. Feesbuukii irratti illee waggaa baay'aan of jajuuf miti. Shamarran tokko warri baay'ee na jibbu hin jiru. Dhiironni immoo abduseen kun maaliif shamarran akkanatti isa jaallatti? Tarii shamarran hundinuyyuu akkuma kana isa jaallatti nuti maal fuuna jechuudha. Yaa dhiirota keenya maaloo miira keessaa ba'a. Ana rabbiin jaalala shamarranii naa kenna. Na jaallatu dhugaan. Gin hunda fuuchuu hin danda'u. Yoon fuudhe tokkittiin maqaa kennaan fuudha.
Sababa kana miira keessa galtanii Abduu Hussein jibbinaa dhiironni. Dhugaan isin jedha. Isatti immoo dhiirri araadaan nan jibbu bar. Dhiira sagatee Abduu Hussein akkamitti shamarran akkanatti wajjin akkana jaalatti jecha dhuuf na jibbu. Garuu dhugaa dubbachuuf warra na jibbu kun an kolfee taphachuu shamarran illee bashannansi. Amma kennaan kun ergan dhufee baay'ee kolfite miira keessaa baatee taphatte. Nama tokko gammachiisuu bar doolaara meeqaan gammachiisuun hin danda'amu bar. Dhugaa isin hima. Way ijoollee. Abshira daddeessi yaadde fayyisa ubara Abduusin. Amma waan na biratti si arganii malee sin jibbu Oromoo wallaahi. No, Oromoon na jibbu hin jiru wallaahi. Oromoo ay xalaan jiru. Oromoon na jaallata. Wallaahi Oromoon batalee ijoolleen keenya warri Oromoo qulqulluun fa'aa baay'ee na jaallatu. Warri na jibbu kun ojarru of beeku. Kennan jedhu kennan. Wayne. Kullota si jibba. Kulloo wallaahi ijoollee Jimmaa baay'een jaalladha. Amalaan olii galla dhugaa dubbachuu. Jimmaa keessa yaa'anii jira nama akkanaatti jira malee. Ani garuu Abduu Hussein beeku yeroo baay'ee ijoolleen Jimmaa na miidhanii deemu. Haqa akka takka bubbuleeyanii hojii si qayyuu. Maaliif garuu ani garuu barsiisan Kadir jala seenuu akkana goona kenna. Kadir seenuu barbaade? Yoo Kadir seenuu barbaade taraa nama tokko malee hin galchin nama lama walirratti. Yoo namni tokko amma galchuudhaaf fedha qabaattan gadi bu'een taa'ee dhaggeeffadha inni immoo haasa'e bu'a. Malee namni lama asirratti sababa keetiin akka wal karakkaru carraan kenniniif ajaa'la ishee. Ajandaa uumanii immoo ajandaa jalqaba ajandaa kanatti wallaahi Abduu Hussein waanuma ta'utu kan galcha baran. Namni kun dhufe waan ajandaa kanaatiif anfumatti.